argamee daawwattoota keenya akkana godhanii kunoomee laaptooppii kiyya kaameera illeen cabsanii gubamatti darbanii kaameera illee cabsanii gubamatti darbanii argamee hordoftoota keenya. Qoy jiran abdi atillee abdi ibsumarraa maal barbaaddan jiran yaaqi jiraachuun danda'u maatii kee keessa bakka nagaa keessan dhiifadha yaakiin irraa gora leesh maal barbaaddan mana kee akkasitti daaraa gootanii hojiirraa dhaabdanii akkasitti mana keessa taa'ee unoo manatti galeetiin taa'u jira ilmaan ta'e waan itti masruuf hundabee DBS na kara duufi naa kennaa sadaqaa naa kennaa isin naa jedhuufi moo maal feetan narraa jedhan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu hordoftoota keenya baga jiraattan. Alhamdulillahi rabbil alamin baga nagaan na jiraattanii har'aa waan isin jechuu barbaade takka like share isin gaafadhallee hin beeku maaliifi viidiyoo tana akka abdii fi maammee faa birallee geettu nasardiin faa birallee geettu hawaasa oromoo birallee akka geettu like share gochuudhaan subscribe gochuudhaan nama biraan gahaa isin jechuu barbaadeeti. Kanaaf gara dhimma dhufetti waan darbu hordoftoota keenya dhugaa rabbii garamitti akka deemamaa jiru naan galle viidiyoon har'aatti nasardiin chaanaan nasardiin erga dhiifamte maammeen akkuma argitan ofumaa karantaan itti deemaa jira. Nasardiinitti akka ani hin dubbanne akka waa'ee mana nasardiin maqaa hin tu'i na dhoorge waa'ee nasardiin dhiisi dhiyoo tana akka argitan sanitti wali buunee osoo nan ta'u gorelleedha yookaan immoo innummaanoo of hubatee dhufee waa tokko naan hin jenne nasardiin akkasii waliin fixataniiti akka argitan sanitti shaantaa walii kennanii walii galtee godhan walii galtee lammaffaa jechuudha ni gartan jechuudha. Dhiyoo kanallee wani nan jedhe maammeen deemee bakka ofii sanitti deebi'u deemaa wani nan jedheef kunoo tanuma fa'a maammeen eenyu ta'eeti adda nasardiin wajji fixachuu danda'e dhiisi akkamiin mana ofiitti ol naquu danda'e nama harka dhiigaa nama badii san hunda badii waan akkas fakkaatu san maatii kiyyarra dalage eegalaagaa maameegaa obboleessa taa'ee yookiin immoo dhiifama walii goonee dhiifama si godhee na wajjiin mucaasan na wajjiin isaan barbaadaa turtee sababa kiyya ammallee deebitee qabamte. Dhimma kana osoo sammuu keessatti akkamitti fudhatamuu diddee nasardiin mana kee ollaytee akkasii walii galta. Tun achitti mana. Hayyee walii galte achi araara fitattee ibsaa bira deemnaa. Si anaati ijoollee na seeta moo yookiin immoo maali natti taphachuuf deemta moo akkami? Garuu dhaabbadhu laalime garam akka deemtuufi maal akka hojjechaa jirtu laalime Maamad laal yoo rabbi si beessee dhufte yookaan immoo irra deebi'ee dhiifama jettee mana kana dhuftee Maamad mataan si facaasa wallahi yoo rabbi si beessee dhufte yookaan immoo nasardiinin qabadhee dhufee daayirektii qabadhee mana kee dhufoo keetu taate Maamed anaafatii dhagaa adda cabe taana jechuudha. Maaliif fixattee mitiyan fixadhoo feetee mata irratti illee baadhu
garuu dhugaa bakka jirtu laalime ati bar miidhamallee yoo ta'e bar akkana godhan san sin goone bar qoy jedhana abdi atillee abdi ibsumarraa maal barbaaddan jedhana yaa kee jiraachuun danda'u maatii kee keessa bakka nagaa keessan dhiifadha yaa keenarraa gora leesh maal barbaaddan mana kee akkasitti daaraa gootanii hojiirraa dhaabdanii akkasitti mana keessa taa'ee unoo manatti galeetiin taa'u jira ilmaan ta'e waan itti masruufuun dhabe deebi'ee isinaa kadhadhuufi naa kennaa sadaqaa naa kennaa isinaa jedhuufi moo maal feetan narraa jedhan maa sammuu kiyyetti taphattan maaluma feetan ta'ib an dhabee ilmaan tiyye ganda diimtee yoo kadhatte isinitti tola das isin jedha hojii maal fakkaturra nabaaftan meeshaa kee akkasi caccabsitan waan ittiin dalagu akkana qabdan akkan dalayne gabbayee ba'uun dadhabe yookaan asin abdiin na doorsisa yookaan asin nasraddiinitu karaa biraatiin mana seenee waan biraa balleessuu deemu maamme jidduu kana dhufee yoo inni maal waliin qabdanii iccitiisannatti mijennaan akkasii harkana darbee deeme akkuma argitan sana hordoftoota keenya. Achi deebi'ee immoo isaan waliigal lammaffaa waliigalteen duraallee akkuma jiru ta'e iccitiin itti himi osoo jedhu iccitii sanuu dhiiseetu deebi'ee mana ofii galchee araara waliin buufatan. Baga araaramtan aadii. An araara jibbeeti miti jiran mee anaa miidhama keessan hunda dhiisee araara feetanii jalana karaa nagaatiin haafidhu waan kana isinin jechuutti hin jiratu isinin jechuu jirallee ammallee ni jedhas garuu diddaniiti gara biraa dhiibattan Muhammad illee viidiyoo gadhiise na fakkaatee irra intarneetii illee xiqqoo dhagayeetiin jira. Ibsaa wajji wal lolan qabnu walitti buunisee yaadhaa dhiifama gaafadha. Mee eessa jirta ree? Muhammad Kaliis akkan irra deebi'ee sitti madaa'uuna godhin irra deebi'ee akka lubbuuf si barbaadu nan godhin dhugaa rabbi akkan jennoo biraas irratti fudhadhu nan godhin Muhammad bifa haaraan takka jedhee akka badii balleessisan takka jettee lafaa kaaftee waan biratti jennoo biraa akka fudhadhu nan godhin Asiin tolcha, asiin balleessa. Asiin tolcha, asiin balleessa. Akkamii afaan akkamii beekte se'ati? Kalliin yaa keenya dhiisi rabbii keessan na dhiisa. Sodaa miti immoo waliin akkana isin jedhu sodaa miti. Kanas waan garaan isin yaade gootaniimi. Mana nagalchitaniimi akkan sadaqaa isin kadhadhu nagootaniimi sadaqaa isin kadhadhu wallaahi ammallee dhabuutiin beelan du'a malee maatiin kee beelan du'a malee sadaqaa isin kadhadhu please nagaa naa kenna kalas tana mana nuuni isin hidhamu nagaa naa kenna nagaatu caala nagaa maatii kiyyaafaa jiraadhu.
akkana gubdan kana jazaa rabbi isin haa kafalu waan biraan jedhuani guyyaa kana natti bilbilee Maamad hin dhufnaa manguddoo qabadheen dhufaa Nasraddiin wajji naan jedhu saan kun saame agamatti ta'ee maaliif abbaa rakkatee furda bokkuunaa jedhan an dhugaa rabbi yoon akkana jedhu wallaahi wabillahi isin sodaadhiitii miti sodaa abadan lubbuuti yerraa waa takka dantaan qaban yoon kuteellee lubbuuti yerraa waa takka dantaan qaban garuu ilmaan tanatti aduun hin bayniif dhabullee waa furri kee irra jiraate naa wayyi namni ilmaan qaba sodaataadha homaa miti ilmaan tanaa jecha huma fiitanillee gootan nin fudhadhaa tole jettee dhuftaa essayyaw hin laalla waan ati dhuftuudhiinis ni ilaala maal akka yaaddus ka waliinuu laallu ta'a hordoftoota kiyya dhiifama naa godhaa miira keessa galeetii waan hin taane illee haasa'ee maaliifi akkuma ta'uun dhabe nama amanuun dhabe jechuudha dhiifama naa jedhaa badiina irra dalagaa asiin nama biraa fakkaachaa asiin na fakkaachaa kam qabadhee kam akka gadhiisuu wallaalee jechuudha haa ta'u alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbi fayyaa naa kennu fayyatu caalaa ani manattis galu waan manaa qabdanillee narka waan hin manaa qabullee narka bin gootanii fixxanis ani immoo borutti deebi'aa rabbi fayyaa naa kennu garuu nagaa naa kennaa isin jedha keessattuu abdi dirarra fiidee olii gadi akkana hafarsiitu kan yoo dhaabbatte si wayya dhugaa rabbi yoo dhaabbatte si wayya karaa nagaattu si cala yoo dandeette bakka jirtuuf waan irra jirtu dhaabbadhuuf laali kamaammee itti bareenni kijibuu asiin balleessee asiin tolchuu itti bareera haa ta'u mee hin dhufne jedhanii waan dhufanii ilaalaa waliinuu laallaa hordoftoota keenya adduma Nasraddiin harka ol qabatanii dhufaniifi Maammadii dhufaafi manguddoo wajji dhufanii kana ka waliinuu laallu ta'a hordoftoota keenya kanaaf isin dhugaatii rabbi haa baasu jedhaatii du'aa inaa godha ani kan deemuuf dhugaaf hin deema malee nama tokko miidhuufii miti namarraa dantaa takka hin qabaani duraan illee ka waan hin taane narra dalage isaanii ka deebi'ellee dhufillee dhiifama jedhellee isa kabadillee deebi'ee immoo waan birallee uumes isa amma immoo waan dhufuun ka waliin laallu ta'a kanaaf hordoftoota keenya dhiifama naa godhaa akkuma isin jedhe miira keessaniitiin haasayin illee na jalaa babbadee turtiin keessan nagaa haa ta'u bye bye